Oleh Muhammad Hara guyyaa irreechaati irreechi Toronto kuni guyyaa haala gaariidhaan waan deebi'u fakkaata. Mee akkamitti ilaaltu isin yaada maalii kennitu yaada kanarratti maal fa'i? Dhugumatti guyyaan irraa anaa fi kan lammataati ammoo hadda Oromoon bahaa dhihaan kibbaaf kaabaan tokko ta'ee hundi isaatitti walitti qabamee yaadannoo uummata keenya kan haroo horsadee irratti dhuman sana yaadannoodhaan yeroo daqiiqaa 5 jara yaadannu yeroo yaadannoodhaan ammas immoo shaamaa ibsinu dhugumatti makaana nyaatee ibsinu. Kana malee mucaanatti jiru gaafa sana asirraa ka'ee waan achirratti argisiisee as fidu ana qofaa miti waa hillaggoo hundinuu imimmaan qabachuu dadhabanii boo'uu isaanii yeroon argu dhugumatti isin jedha kan rabbina argu baay'ee irraa itti boona uummata. Ammas fuula duras siidaan kibibaa kanatti irratti barreeffamee tasaa dhumame jedhe suni arraba malee jarri gaafas du'aqsuu kanneessaa sana godhan hundinuu hadha yoo murtiitti dhiyaachuu dhabaatan jaarraan haarayni ijoolleen keenya jara sana guyyaa tokko murtiitti dhaabanii irraa akka kafalamu abdiin qaba. Ammoo isin warri gartee irreecha addaa kana kurfeessitan dhugumatti isiniin boonna isiniin jirra dhiigni Oromoo bilaashatti kan naqameen hafu hin baha galatoomaa bara baraan irreechaa jiraatu. Galatoomaa horaa bulaa yaadatti guutaan qabdu yaada dabalata yaa waan jettan uummata Oromootiif homtan jedhu maali? Irreechi kan nam tokkooti miti kan Oromoo hundaa ta'u bira darbee kan Afrikaatti kan alamaa amantiin filatu kiristaana islaama waaqeffataadha pirootestaantiidhaan jedhu irreechi. Kanaaf jecha waan ilma namaa ta'e imaanitti hunda waan walitti qabuuf jecha bara baraan hadagaagu hin jiraata ammas hin jiraata bara baraan seenaanis kana caalaa irreechi itti fufu abdiin qaba. Isinillee galatoomaa carraa kana naa kennuu keessaniif baay'een isin galateeffadha. Hukumat guddoo galatoomaa horaa bulaa umurii har'a keessa adda leencaa fayyaa gadamsaa isiniif haa kennu horaa bulaa lataa bosonaan jedha. Galatoo. ayyaana bareeda kabanyadha. Ijoolleen xixiqqoon dhuftee haati dhuftee abbootiin dhufanii daa'imman dhufanii asitti. Maaltu bude keetti addaa amma afoo waajjiraalee aadaa isaa dabarsuu waantee Tole Hussein guyyaan irraa kun guyyaa irreechaati irreecha Toronto atillee waggaa waggaatti asii meeshaa nuuf duudhaanii asirraa har'a immoo itti dabaltee jenereeterii tokkoo fi ibsaa guddisee ifu sana irreecha kana arjoomte mee haala irreechaa yeroo dheeraa hin dhuftaa sin argaasitti haala irreechaa mee isa darbe isa barnaas akkamitti ilaalte wal bira qabde guddoo galatoomisiin jecha kennaa kee arjoomuu kee kanaaf galatoomisiin jecha mee akkamitti ilaalta sabaa kana. Irreecha kana kan ilaalu waan abbootii keenya aadaa Oromoo gujaan ana kadiinaatti ilaalu. Fedhinnaa namni akka bareedaa ilaalu. Akkaan ani fudhadheetti aadaa warra keenya aadaa abbootii keenya akkatti na barsiisanitti akkasitti fudhata. Kanaafuu irreecha bira dhaabbachuuf ani akka diinaatti ilaalu manni waan olola irratti oofu olola illee abbaan fedhe oofaa oolu
namu aadaa isaa jabeessu. Uummata ollaa keenyaa ogguun argu, uummata biyya kana hedduu irratti gurguranii ogguun argu. Namu aadaa isaa jabeessu. Waan aadaa kiyyaatu, waan Oromoon bakkaan jirtu cinaan dhaabbata. Dhibaa miti waan hin qabuun bira dhaabbatee wajji jiraata. Amma amata kabajan niin dhufa. Hanga badallee tullee as biraan dhaabbatee waan isaan fadhamilee waan jiru godhuuf warra dirqama waan Oromummaan irra jiru biraan dhaabbatee waan kana godhuuf. Tole hojii teeknikaatiin isa asiin nu gargaartu malee guyyaa har'aagaa meeshaa yoo xiqqaate $1,000 fi $1,500 tilmaamamu irreecha kana arjoomtee jirta. Guddoo galatoomsiin jecha mee irreecha kana namoonni tokko bifa addaatiin bifa dogoggoraatiin warra ilaalan nagammaatti ni jiru. Amantii keenya tokko faayadhanii wanti irreechi kun eessa irratti maal irratti amantiin maafaa waan adda addaa hin tuqaa wanti jedhu ni jira yoo buuseen mee yaada maal qabde uummata dhaamsa gabaaboo dabarsuu barbaade mee waa jedhu. Namu akka fadhinnaa isaatti olola irra oofee waan ittiin muufatu jira. Waan isaan taane yoo inni deeme waan san inni ajajuu baate arrabaa fi olola irra oofuu irra bada. Wanni kun waan Oromoo xiyya jedheetiin jedhaanuu deeggaru qaba. Oguun asitti argu aadaa uffate namayyuu dhiiraa aadaa Arsii, aadaa Wallaggaa, aadaa Jimmaa, aadaa warra Harar. Aadaa cufaan harka sanaan gammachuu qaba. Nyaata adda addaa waan aadaa Oromoo fidanii ati tokko nyaatanii arga. Kanaga akka isaan itti ilaalanitti ammoo abbaan made olola itti oofee fi wanni kun hafuuf hin ta'u. Numa guddata malee ni hafuuf hin ta'u. Amma yeroo ammaa tanaa keessa tokko agarru biyya keessatti dur waan inni dhageenye jecha kanaafi jala deemaa'u ijoolleen amma biyya keessatti isa irra fudhu. Diina kiyya nan tuyne laamummaa kiyya nan tuqu. Abbaan fedha waan fedha haajuu waan na tuqaa hin jiru. Kanaafuu olola abbaan fedha irra oofuus umaata kisee kana balleessuus hin danda'u itti guddatamoo waan gabbisaa jiran na fakkaatamoo barsiisee namnummaan biraattillee na kabaratu maal isaan godhe jedhee deemee qoratu ani dur olola gaafa ture eegala maalitti turan barummata seexaanatti amanuu jaa seexaana sanuu nagarre seexaana bakka sana jiru nagarre ani seexaana nagarre wanni inni nan arge waanuma akkoonti yoo godhuu jiru amma Hararitti daraaraa godhan daraaraa murtii dhaaban buna dhaaban rabbi kadhatan kutaa biraatti namu adda addatti waan godhu waan irratti kana abbootii keenya godhuu ture rabbitti kadhatan rabbi kadhatina kajuu rabbi isaan godhate yoo jiraatan kasaanii irraan tuqu kana ammoo Oromoo waanuma qabdu itti kadhattee Ayyee obbo Hussein dhugaadhumatti horii bulii kennaa keetiif immoo irreecha kanaaf meeshaa jenereetarii tokkoo fi ba'uuzaa yookaan ibsaa guddisee ifuu arjoomuu keetiif guddoo galatoomii horii bulii fayyaa ta'ii fayyaa gadamsaa umurii irraa keessaa adeelee caalsifa kennu jedhe. Anaa miti kanarra guddaan godhee aminumaa guddisuu fadaa ifaa kanarra gudaan fidee tindachiisan eegsisaa akka Oromiyaa ibsu. Ayyee galatoom. Tole akkami waggaatti irreecha Torontoo kana inaaf kunnuufta haala irreechaa mee yeroo isin jalqabde akkamitti ilaaltaa baranaa kanammoo maaltu adda godhame nuti. Galatoomi obbo irreechi baranaa kan adda isa godhu aadaadhuma isaaniitii fi seera isaanii kabajuudhaaf ijoolleen keenya biyyatti barreen gaddaadhuma yaadachuudhaan wal keessa jira. Kanaafuu adda isa godha. Ijoolleen keenya kan dhumman sana hin irraanfannu amma yoomuttuu hin yaadanna inuma jiraata aadaan keenya mootummaa qofa irreechi keenya mootummaa fayyada ta'u. Tole guddoo godhatoome yaada dabalataa qabda waan uummataadhaaf waa irreechi kana ilaalchu. Irreechi abbaan akaakayyuu keenya irraa nutti darbe kun aadaa keenya eenyummaa keenya kanaafuu ittuma fufee jabaatu warra kana
qopheessan galata guddaan galchaa itti ajabaannu itti affufnuun jedha. Obbo Abdummanaan horii bulii galatoomii umurii irraa keessaa fayyaa gadamsaa dalee caasee bakennu galatoomii siin jedha fayyaa ta'e. Isinin gaafuma waan kana gaafatte. Guyaan irraa guyyaa irreechaa Torontooti. Mee haalli irreechaa Torontoo har'aa akkamitti ilaaltame? Waggoota dheeraadhaaf inuma dhufta isin argaa mee wal bira qabdee looraaf akkamitti ilaaltame irreecha irraa? Irreecha irraa kun baay'ee bareeda. Ergan biyya kana dhufee asumatti irreeffannaa waggaa waggaadhaan irreeffannaa. Irreechi immoo aadaa keenya immoo nuti kabajatu qaba. Aadaa keenya immoo kunuunsatu qaba. Kanaafuu aadaa keenyatti jabaannee akka kunuunsannuuf jechuudha. Walgeenyee biyya keenya jiraachuu baannu asitti walgeenyee kabajna. Baay'ee bareeda uummanni keenya baay'ee gammadee walitti dhufee amantii tokko odoo jedhu islaama kiristaanaa waaqeffataadha odoo jedhu uummanni keenya hundumtuu akka ta'ee kabajaa jira. Baay'ee nama gammada. Egaa akkuma beekamu irreechi kun ayyaana abbaa Oromooti marroo 1440 kabajaa irraadha. Dargaggoota akka keenyatiif kan yeroo ammaatti illee irreecha kana wareegama guddaa itti kaffalame irreecha kana kanaan ga'uudhaaf lubbuu Oromoota hedduu itti darbe yoo xiqqaate waggaa darbe illee waraana adda bilisummaa Tigraayin guyyaa tokkotti lubbuu 1,000tu dhabame. Kanaaf mee dhaamsa maal dhaamtame namoota dargaggoota akka keenyatiif dhaamsa akkamii dhaamta warra dogoggora ilaalanii ayyaana abbaa Oromoo kana akka kana haala gaati yookaan sheexana waan jedhamtu dabarsanii kennu sheexanni kun hin beekamtu garuu sana qabeenya dabarsanii kennu akkamitti ilaaltu? Ayyaana kana fakkeenyaaf warri koo amantii ortodoksii hordofaa ani kana hordofanii nagdaalee waan of kootti keessaa dhabe jechuun amantii kana nan hordofaa garuu aadaa koo kan jalatti wanni tokko keessa aadaa sana keessa jalatti waan ta'eef anis immoo aadaa keessatti qabaa aadaa kiyya qabachuu qaba amantiin aadaa boodatti waan ta'eef aadaa kana kunuunsuu qabna amantiin tokko kun irreechu kanaafuu aadaa keenya kabajuu qabna barreen gaddaa ijoolleen keenya kiristaana islaama waaqeffataan odoo jedhin baalee hararii wallagga jimma odoo jedhin kutaa hundumarraa dhufanii bakka tokkotti sagalee tokkoon achitti du'an hundumtuu amantii garaagaraa qabu wareegama guddaa baasanii ijoolleen lafaa bitti ijoolleen babbareedduu sun ani guyyaa san ofiin beeku karaa akka kootituun baay'ee natti dhagaame konkolaataa oofan deema gara roobu wajaalee gara karaa bira qabatee yeroo deemu of bare yookiin barreessu jechuudha natti dhagaame kun immoo aadaa keenya baay'ee akka kunuunsinu alagaan aadaa keenya irraa jibba waan qabu gaafa gammachuu keenya gaafa ijoollee keenya bakka tokkotti bite kanaafuu aadaa keenya san balleessuudhaaf immoo aadaa keenya san kabajuu aadaa keenya san daliqqisiisuu wayaa aadaa keenya uffachuu bakkuma keenyatti hunda aadaa keenya mul'isuu qabna kanaafuu aadaa keenyatti akka jabaannu ijoolleen ammaa baay'ee galatooma aadaa keessan guddistuu waan dura hunda aadaa keessa kunuunsitu kanaafuu jabaadhaa bakka keessanitti aadaa keessan jabaachaa hunduma aadaa keessa wanta cimsituuti godhaa jedha kanumaan jechuudha. Kuduu galatoomii horii bulii fayyaa ta'ee umurii irraa geessaa fayyaa gadamsaa addallee itti argatu galatoomii horii bulii. Galatoomii wajjin hojjetaa dadhabee odoo jedhin odoo uummata kanaan wajji akkasitti aadaa keessatti as galatoomii galata guddaa qabdu. Fayyaa ta'e. Galatoomii dhugumadhaan inni baranaa kun adda kan godhu akkuma jettee waraana adda bilisummaa Tigraayin Oromiyaa weeraruu jedhuun dhumiisa guddaas ta'e yookaan adda bilisummaa Tigraayin uumuu isaanii dhamaadha.
kanaga nuun tuqeeti galatoomii mee gabaabsiitii uummata asitti naqamne jira agaarraatti irreecha kana gam tokkoon cubbuu gam tokkoon haraama waan jedhamu jira sheexanaati jedhu qabeenya uummata Oromoo kana sheexana waan jedhamtu dabarsanii kennuun kun sirrii miti mee jarreen akkasiidhaan dhaamsa gabaabsiidhaa miti mee maal nyaatame mee dhaamsa gabaabsiidha. Haa ta'u galatoomii gaaffii keessa baay'ee beekuu qabu uummanni yaaduu qabudha. Dhugaa jechuun gama qeerrootti kan ga'e dhuguma alaabaa maaliiftaa Oromoon saba ta'an waan alagaa illee gabroomsuudhaaf jedhe kana mootummaa bulchuu qabna. Dhuguma immoo Oromoon nagaadhaan kan jiran kan nagaa dhabe warrina qabeenya Oromoo barbaadan warrina Oromoo taa'u jiraachuu barbaadan dhufee Oromoo nagaa Oromoo boore. Kanaafuu nagaa Oromoo boorechuun immoo kan argamu qaba. Kanaafuu sirriidhaan qeerroon falmachaa jira. Maaliif bareera abbooota alagaa abbooota keessaayyuu kaabaa dhufanii Oromoo sababa tokko malee mana kaarfachiisan kana erga keessa qabanii jira qeerroon gaafatamummaa qaba gaafatamummaa qabu immoo akkuma falmatee dhufee ka'ee ofirraa qabu buni qabu lafa kaanii gaafatu waa'ee mootummoonni darbanii aadaa Oromoo qabeeffannaa Oromoo mul'aa turan maaliif kan ofii diriirsanii kan ofii Oromiyaa keessa kaa'anii kan Oromoo balleessanii kan isaanii diriirfatanii Oromoo kan facaasanii asitti gurguranii kan ofii fiidanii jechaa turan. Fakkeenyaaf amantaan waan tokko amantaa namaa tokko fuudhee miti garuu amantaadhaan yookiin immoo olola adda addaati Oromoon kanatti bahee Oromoon kanatti bahee Oromoon gadaa nama gadaatti yeroo jiraatu kaasee dhufe kanaafuu Oromoon waan isaan bakka isaanitti akka deemee sababa qabuudha koma taataatiin kan namni iddoo kenneessu kan namni seedhaan amaa jedhee olola jiraatu iddoo mataa isaatiidha immoo uumamaan walitti dhufe Oromoon qabaa gatee waan barbaade taa'ee kanaafuu yoo barbaade namni baruu barbaade dhufee maal dabarsaa naamsaa beekumsaa hin jedhe barachuu danda'a. Kanaafuu ololli alagaa ololli isaanii kan hojii bakki bakki malee bakka hin qabu akka darbee hafamu. Yaadaan darbee wajjin deemeera. Amma Oromoon aadaa kan hafuudhaan seenaa Oromoo addina dhugaa kana hojjetee Oromoo ta'ee jiraata. Kanaafuu olola gara biraatiin darbee hin jiru. Amma jaafaan nuti keessa jirru jaafaa namni qaroomee jaafaa namni saba isaa fakkaatee jiraata. Malee saba gara biraa fakkaatee jiraata. Oromoon guddaan kun yoo barbaachisaa ta'e nuti nama jiraachisaa jirra. Namni wajjin jiraatee miidhagdee kan ofiis miidhagsuu danda'a. Nuti akka ormaa hin taane. Kanaafuu kana fakkaata. Gabaabumatti warri Oromoo hundinuu dhufanii maatanii Oromummaa isaanii agarsiisuu qabu. Tokkummaa isaanii Oromummaan tokkummaa waa agarsiisuu qabu. Oromoon tokko amantaa kamiyyuu haa deemu. Kanaafuu amantaan kamiyyuu kan dhuunfaati. Gaafa malee aadaa kana wajjin jennee kabajannee tokkummaa keenya jabeeffannee isaanii jiraachuu qabna. Oromoonis ta'ee baatee miidhagaa nama irraa balleessee biyya isaa nagaa lafa keessa buufaatee jiraachuu qaba. Kanaafuu iddoo itti wal geenyee marjan iddoo itti wal geenyee tokkummaa keenya jabeeffatu. Kanaafuu
Guddoo galatoomee horii bulee fayyaa ta'e siidha. Lati boson galatoome. Dhuguma jechuun ayyaana addaa kanadha. Adda godhu ayyaana baranaa kana waraana Tigraay uummata Oromoo kumatti lakkaa'amanii bara darbe dhumuu isaanii beekamaadha. Galatoomee. Baay'een uummataallee barana baay'ee guddoodha gara Torontoo kana ammallee namni hedduun wal ga'ee hin dhufne dhaamsa qabaatee maallaan ta'ee uummata irreecha kana akka wayitti warra ilaalan kana gabaabsinee dhaamsa dhaabne. Akkuma har'a waggaa uummata keenya ayyaana har'aatii dhufe simannu jedhetti irreechi kun har'aan boodatti mallattoo oromummaa ta'uusaa namuufuu ifaa ta'uu qaba. Namni ilma Oromoo ofiin jedhe intala Oromoo ofiin jette aadaa bareedaa kana lagachuun sirnas miti waan Oromoo irraa bareeduu miti. Egaa haala adda addaatiin namoota hafani homaa gochuun dandeenye garuu keessatti immoo namoota keenya kan barreegadaa wareegaman san isaan akka yaadataniif yaamicha bal'aa goone namni dhugaa dubbachuudhaaf nama baay'eetu argame haa ta'u malee namni baay'eenis immoo haala adda addaatiin hafuunsaa beekamaadha. Ani ergaa warra sanii kana booda qabu adaraa keessan deebisee kanan isin yaadachisuu barbaada. Kuni irreechi ammaan boodatti mallattoo oromummaa kan tokkummaa kan abbaa biyyummaa waan calaqqisu namni an Oromoodha Oromoo bal'aabban ilma Oromooti kan jedhu aadaa bareedaa kanarraa of laga'uu kan jiru itti jechuu qabaa koottaan isin jedha har'a isin har'allee hootiin darbe kana bira akka isin dabarre jedhaan kanumadha. Suraya ibsaa nukanii gabaabaa nukanii keessee iddoo galatoomii horii bulii latii qosonii fi umurii har'aa keessaa adda leencaa fayyaa gadamsaanii bakkeenya jedha. Atirree nu jira akkasuma hedduu gaariidha waan nati hojjetu bara baraanii hedduu nu anaquufta namoota akka keessanii waaqayyoo nu haa baay'isu ilmaan Oromoo namoota Oromoodhaa yaadan namoota Oromoodhaa dhimman namoota aadaa bareedaa kana akka inni ifu calaqqisu namoota godhanii ammas bara baraan umrii dheeraa fayyaa haa kennu beekumsa irratti beekumsa haa kennu dandeettii isaanii kana caala haa ta'u jedha galatoomee anis waan kana beeku.